بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبليان باتي نتكيس جرو باتي رمضاناتي أكم جرتن نجاه جرتو فياك أبداني رمضان وليت أكم جرتن تراويح أكم ولي جرتن قرآن أكم ولي جرتن ديبو في بيلا أكم ولي جرتن ما شاء الله ربي نها ملكسو والرمضان كيسا ربي نها كنمو خير رمضان كيسا ربي نها قمتشيسوني باتي رمضان باتي نمني كيساتي وولي هميتني ندت أمني وولي كنه هندت أمني كيري دلقيتني كيساتي ندت أمني سنيفو يو شيخ بالبلاد الرب وإنا فكاته أي ديبتني جرتن أستاذ بالبلاد سن الرب وإيه آيه akkasuma wal yaadachiisuuf jechuudha waan wal yaadachiifnurraa inshaallahu ta'ala waan lulluqqii daddabsiisuu lulluqqii ariifachiisuu mata dureessan irraa jechuudha rabbiin rasuulan alayhi salaatu wassalaam wadhakkir fa inna dhikraa tanfa'ul mu'miniin jedheen yaadachiisa ayyuhan nabiyyu alayhi salaatu wassalaam yaadachiisuun hin fayyada mee yaadachiisii jedheen ummata isaa kan warri yaadachiisan warra waa beeku beeytanii warra waan beeyne hin barsiisanii warruma silaa waa beeku kanaayyuu yaadachiisii jedhe rabbiin rasuulan alayhi salaatu wassalaam ka waan beeyne barsiisuun inuu sanirra muhimmiyyu ka beekuuyyuu yaadachiisii jedheen wal yaadachiisaa jechuudha amma dubbiin sanirra wanni fudhatamu wal yaadachiisuun bu'aa guddaa qabaa jechuudha warri saabaa sunuuyyuu yaadachiisuu barbaachisa warri sunuuyyuu warri ka rasuulli qaamaan keessa jiru ka quraanni yeroo sanitti buufamu yaadachiisii jedheen rabbiin rasuulan alayhi salaatu wassalaam ummatatan nu immoo ka rasuuli nu keessa hin jenne alayhi salaatu wassalaam amma ka iimaanni kennaayyuu iimaana sahabaa san hin genne wal yaadachiisuun hedduun irraa barbaachisaadha jechuudha sanii mata dureen irraa lulluqqii daddabsiisuu aftira daddabsiisuu sooma oolaniitiniin lulluuqatiinsa kana daddabsiisuu jechuudha daddabsiisuun kun hagamitti daddabsiisuu jedhama yoo hagamisiin turte tursiif yookiin turte yookiin boodatti harkisan jedhameetiniin irraa dubbatama kana irraa laallamee inshaallahu ta'ala hadiisa sahiha bukhaariitiif muslim keessatti bisanadi ila saalim ibnu sa'd radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال نجد لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة لا يزال الناس نمنهم ديمو جد رسول عليه الصلاة والسلام بخير خير التصاحب الرهن ديمو خير الصاحب جاتشوني أمة خير تكا أمة خير جروف تكا ور خير أرغت ور خير تور رهن ديما ما عجل الفطرة واللوك إذا الدفسي سنين waan lulluuqii daddabsiisaniin aftira daddabsiisaniin afaan furuu daddabsiisaniin khayritti saahibuu irraa hin deemuu ummanni jedhe yoo lulluuqii daddabsiisaniitiin jedhan nama khayrii qabu tokko ummata khayrii tokko wassafaman jechuudha lulluuqii daddabsiisuunii waan barbaachisaadha jechuu khayrii warra khayrii kanaan dubbataman warra khayrii kanaan taheetiniin dubbataman namni yoo lulluuqii daddabsiise lulluuqii daddabsiisuun barbaachisaadha jechuudha akkasuma ammallee hadiisa ibnu hibbaan keessatti عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جل رسول عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي أمتي يندمت جل رسول عليه الصلاة والسلام
على سنتي سنتي التي توران ديمت ما لم تنتظر بفكرها النجوم وان ايجنين للوكاتشو إسانيتين يوكي للوك إسانيتين النجوم هاga urjiin baatu waan ka eegan hin ta'inin haga urjiin ol baatu waan turuu dhabaniin haga siyoo turuu dhabaniitiniin dafanii lulluqatan khayri irratti saahiburra jiran immoo laa tazaalu deemtu ummaniti ala sunnati sunna irra ta'uurra sunna irra jirti haga fixrii yookiin aftira afaan furuu lulluqachuu haga tursiisanitti haga urjiin ol baatu naga eeganitti malee jedhe yoo duuba haga urjiin mul'attu lulluqii ka eegan taate sunnaati irratti ta'iinsarraa deemaniitiin jiranii sunna irratti hin jiranii sunnaan maal barbaachisaa haga sin eegan jechuu haga urjiin baatu hin eeganii dafaniitiin lulluqatanii jechuudha daangaan haga turiinsa jedhamee lulluqii keessa irraa dubbatamu haga urjiin baatu yoo turan sunnati yarratti hin jirtu ummanni sun jechuu hadiisa kana nu akeeka hadiisa kanatu daangaan gara turiinsaa hayni silaa turuu jedhamee ittiin dubbatamu haga urjiin ol baatu takka waqtiin deemtee haga urjiin baatu takka yoo ka eegan taate warri suni lulluqqiin isaanii turte hin taane jechuudha daddafaniitiin lulluqachituu barbaachisaadha jechuudha waqtiin duuba waqtiin ay keessa irraa dubbatameetiin hin jedhamu akka hadiisa muttafaqan alayhi dittillee irraa dubbatameetiin hin jiru maal jedhe hadiisan keessatti rasuul alayhi salaatu wassalaam إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائمون إذا أقبل الليل هل كان يو أصغر قليل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من جهة الشرق كرابها كنان هل كان يو أصغر قليل هل كان أما اللي قرين دفون بيتا كرا أدون إرى رفته كنا قربها كنان دفال كان يو أصغر قليل الليل هل كان من جهة الشرق قربها كنان هل كان يو أصغر قليل وأدبر النهار قيايو أتش ديبئ من جهة الغرب كرا أدون قسينتون قرأ يا كنان يو أتش قرأ قليل قيان أدو جل ديما أدون قسينا جرتره أدو جل ديما قيان هل كان مو قرأ أدون الرائفة قاتل كنان قرسين دوبانا إدفاتين ينجر يو أكاسيتي قيان كن أتش قرأ قليتين ينجر وغربت الشمس يو أدون قسينته فقد أفطر الصائمو dhugaa waytiin namni soomanu furu gaheetiniin jiraa jedhe faqad aftara dhugaa gahee waqtiin aftara saa'imu waqtiin namni soomanu furu gaheetiniin jira haa furuu jechuurra argatanii jechuudha maal akeeka jechuudha aduun gasseenuu yaqiina taanaan furiinsi gaheetiniin jira furuu barbaachisaa jechuudha aduun halkan garanaan as garagalee jiin akkasuma duuba argiteetiniin guyyaan kun yoo achi garagaleetiniin jedhe yoo aduun gasseentiniin jette waqtiin namni sooma qabu furu gaheetiniin jira haa furuu jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam waqtiin hedduu kanatti jira jechuudha aduun gasseentee yaqiina beeynaan furuu barbaachisaa jechuu adummaan gasseentee beeynaan furuu barbaachisaa haga raamoon adda addaa iyyitee yookiin raamoo boombii jedhaniin takka beeytaniin ta'amma nama dhoosan tana miti boombiin suni taakkana xixxittu takkatu jira lafa baadiyaa jirti haga isin xiixinsa isillee kan eeyni tokko jechuu isii eeguu hin barbaachisu aduu yaqiina gasseentee beeynaan furutuuyyuu barbaachisaadha namni gariin mee qajeelatti haa yaqiina tahu haa aduun qajeelatti gadhokattu jedhanii osoo turan sunnarraa achi keessa achi seenuun danda'ama sunnarraa achi bahuun dhufa akkasatti hin taane aduun gasseentee beeynaan dafaniitiin furutuuyyuu sunnatti qajeelaadha jechuu santu sunnatti qajeelaa jechuudha ammallee namni wanni inni eegu azaana eega namni naannoo islaamaa yoo jiraateetiin jedhe azaana eega namni azaanu sun waqtii qajeelatti namni tooteetiin jedhus azaanni baanaan furuu qofa bas azaanni baanaan furutu namarra jiraa jechuudha warra silaa
taa'eetiniin sooma qabu ka soomaan taa'eetiniin eeggatuun furutu irratti barbaachisaadha jechuudha. Naam, waqtiin akkana jirti jechuudha. Waqtiin irratti akka eeggatanii karaa kana irratti jira. Kana malee akka itti aanu qabxeen itti aantu nama baatii ramadaanaa keessatti guyyaa yookiin sa'a mazuuriituu yookiin kariimu gara sa'a asriituu yookiin gara sa'a 11tuuyyuu uzrii shari'aa takkaan maletti ka nyaatu rakkoo beekamtuu takkaan maletti ka nyaatu ka dogongora hin tahin. Dogongora yoo taate waan dogongoraa waan irraa fintee shari'aan irraa dubbattee jirti waytuma yaadate san irraa uf qabeetiniin sooma ufii itti huha namni. Yoo immoo ka dogongoran ta'in beekaatiin namni nyaatee ittiin jedhe maal irraa dubbatte shari'aan nama osoo dogongoran ta'in irraa fintain akkanuma hime nyaate waqtii sila argiteetiin waqtiin furiinsaa kan gahin nama saniin maal irraa jedhan. حديث صحيح ابن خزيمة كيستي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لقي يقول كجر بينما أنا نائم. هذا ابن كني حديث أجايباتك حديث أجايباتك ما قلبي تكان لقفدا وان أجايباتك قد فاتن ينجر بينما أنا نائم إدما أني رفات ينجر رسول عليه الصلاة والسلام رسول الربا كيسة تجر أتاني رجلان إري لما نتلفاني يجر وصو رسول الربا تجرو نمني الربا كيسة نمني لما نتلفاني يجر الربا كيسة جتشو مناما جتشورا فأكذا بدبعية إرتي يتننك أباني يجر مناما كيسة دفاني إرتي يتننك أباني يجر إرين كان بيتني ميتي كان نكابان جر فأتياني جبلا غارة تكون دفن وعرا غارة أكان ججبة تكون دفن ديمني غارة تكون دفني كبني ديمنيني غارة تكون دفني جري ديمني غارة دفن فقالاني جرانجري لمن اسعد غارة كان الكورين جرانجر رسولا جران عليه الصلاة والسلام جري لمن كن فقلت نجري إني لا أطيقه أن هندنده جد غارة كان الكرو هندنده جد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نجرا جرس إنا سنسهله لك نتصف لافس الكري جرانين فصعدت الكري حتى إذا كنت قويتتت في سواء الجبل والكت غارات تغتت الكري إن دمجد إذن بأصوات شديدة ويتمسن صوتي جبدو تكتر فجر صوتي سقلت أن جبدو ويتتن فجر قلت نجر ما هذه الأصوات مالي صوتي نكنا جبدو تني تأكنا إيتو تأكنا تن مالي جريتنين غافت جري رسول عليه الصلاة والسلام ورد ديمون كنا قالوا نجرني ورسان ديم لمن كن هذا أعوار أهل النار kuni gooyinsa warra jahannamii naan jedhani jedhe gooyinsa sagalee gooyinsa walitti warri jahannam iyyu sagalee warra jahannam kanaa jedhanii naa deebisanii jedhe summan talaqa bi eega sani naan deemanan mallee fa'iza ana biqawmin mucalliqiina bicaraaqiihim ammallee deemee ummata tokko ka bakka koomee isaanii kana olin hidda koomee olaanuu kana hidda gara koomee olii kana miila achi qabanii ka orrarraasan gara olfannisan gara saniin qabanii olfannisan warra akkasii ka achiin olfannifameetiin jedhu tokko ammallee itti dhufee jedhe bakka koomee kanaan akka re'ee wayta qalanii miila orrarraasaniitiin harkaa fi miila orrarraasanii qalan re'ee akkasii warra orrarra'amoo tokkotti dhufee jedhe ammallee mushaqqaqatun ashdaaquhum irgoon hidhii isaanii tuni kababbaqayxuu taate warra kana jedhe ka ammallee dhiiga yaaftuu irgoon tuni irgoon hidhiituun ka dhiiga gayyaaftuu warra kana warra akkanaa kana arge jedhe qaalanii jedhe qultu man haa'ulaa'i eenyu warri kunniinii jedhanii gaafadhe jedhe warra kanallee qaala alladhiina yuftiruuna qabla tahillati soomihim warroonni kun isaanan sooma hiikan osoo waqtiin sooma hiikinsaan gahin warra sooma furanii
warra nyaatanii waqtiin sira nyaatan osoo hin gahin warra nyaatu jedhe. Waqtii yoo geette waqtiin hayyamte beekamaadha. Waqtiin sira nyaatan yoo osoo hin gahin ka nyaatan taate hadiisa kana keessa oolaa rakkoo kana keessa seenaa jechuudha namni. Waqtiin osoo hin gahin beekaa yoo nyaate namni warra kana jechuudha. Warra hadiifni kuni dubbatu warri kuni duuba hadiifni kuni jajjabaa hadiisa sahiha akka malee nama sodaachisa akkana orarrafamaniitiniin hidhiin namaa dhiiga yaafteetiniin rakkoon akkana nama dhufuun ni sodaatamaa jechuudha. Hadiisa kanarra wanni fudhatamu namni soomana rakkoo tokko maletti nyaachuun akka malee ulfaataadha. Rakkoo shari'aan karaa goote tokko yoo nyaate dhiban qabu. Waan shari'aan karaa gooteen dhibeen hamaan itti jiraate wanna daddaa itti argame shari'ammaan waan silaa shari'aan beete tokkoon dhiban qabu sun beekaatumaan nyaate warri amma jennu kun beekaatumaan namni akkanaa hin jiraa jedheetiin dubbatama namni hin jira namni waan diinii kana keessa gadi bu'eetiin qajeelan maalii waan soomaa kanan fahamiin akkanuma callisee ma nyaata dhokatee faa nyaachuu argama. Maaliifuu yoo shari'aa diinii kana keessa gadi bu'eetiin hin jedhin beelli yoo itti argamte yoo dheebuun itti argamte dhoyseetiin yoo nyaate ennu beeka rabbii malee namni beekuu danda'u jira hin jiru jechuudha. Namni akkana callisee beekaa nyaate yookiin beekaa dhugeetiin hin jedhe rakkoo hagana gahuutu wa'iida qixaaxii hagana gahuutu isarra jira jechuudha. Kanaafuyyuu sooma keenya qajeelatti eegganneetiin geeggeessuu barbaachisaa. Arkaana islaamummaa keessaa isa tokko yoo isa keessaan bifneetiin hin jenne islaamummaan teena nu jalaa qoyxi yookiin nu jalaa miidhamti. Kanaafuu jabeeffanneetiin geeggeessuu barbaachisaa jechuudha. Barsooma kana rabbumatu beekaa nama isa soome. Fakkeenyaaf namni osoo bishaan afaanii ol fudhataatiin hin jiru osoo waddaataatiin hin jiru yoo achiin ka liqimsu taate eenyu beekuu danda'a. Namni beekuu danda'u hin jiru rabbii tokkocha malee. Kanaafuu sooma abbamatuyyuu dhugumaan jala deemeetiin akka rabbiin isarraa qeebalee guyyaa san sawaaba isaatiin gammadu tahu abbatu jabaateetiin jala deemaa jechuudha. Jabeeffachuu nurraa barbaachisaa jechuudha. Soomni kun ammallee soomni dabre kun asin deebi'u kama biri cufti nu haaroma gadhu. Cufti isaatu haaromatu waluma jalaa deema. Ka dabre kana maaliin geeggessinee namni irraa beeke hin jiru rabbii tokkocha malee. Wanni nu beekuu dandeenyu wanni nuti yaalii goonee bada maal tahe akkami jenneetiin irraa waa beekuu dandeenyuun Rasuulli alayhi salaatu wassalaam sooma akkami soome sahabaa isaa wayita itti ajaju akkami itti ajajee fiiliin isaa akkami mee maal irraa dubbatamee soomana keessa maal dabarfamee kanaan faana buuneetiin soomni keenya achirratti nu qajeeluu danda'a jennee yoo kanaan uf laalle malee wanni nuti beekuu dandeenyuun takkaayyuu hin jiru jechuudha. Rabbiin warra irratti milkaaheetiin irra argatura rabbiin nu haa taasisu inshaallahu ta'ala. Qabxiin itti aantu soomana wayta furan maal jedhaniitiin furan maal irratti furan mee shari'aan maal irra dubbatu waytii furan yeroo lulluqqiin geetteetiin lulluqatan kana badaa soomni akka malee nu dadhabsiisa. Ebalu dadhabdee akkam maaltu jira akkanuma jedhaatiin furammoo waan rasuularraa jechi wahii yookiin wanni sabateetiin jedhan wahiitu jira jechuu. Waan rasuularraa sabateetu jira wayitii furan du'aa'ii rasuularraa sabateetu jira. rasuularraa alayhi salaatu wassalaam الدعاء المعثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم رسول ربي كجر تيت من جرا ويتيفر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله دعائي تنك قرأ تي رسول عليه الصلاة والسلام أديبني كوني سنن أبي داود كيسجرا أديبني كوني صحيحة ضعيف جراني رادوباتين ستو جلجر إمو أديبني صحيحة سنن أبي داود كيسجرا سنن الترمذي كيسجرا مال جرا دعائين كوني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ معنى إساء ويتهين ذهب ديم الظمأ ذمع ديبون ديميتنين جراج الظمأ جتشوني ديبون وابتلت العروق
dheebuu baate al-uruuqu hiddi namaa qaama keessatti jirtu tuni dheebuu baate jijjiitee jedhe wasabata al-ajru sawaabni illee sabateetini jira mindaan sabateetini jira ajriin sabateetini jira insha Allahu yoo rabbiin olaane fide jedhe du'aa imaanaan isi akkana jettu tana qara'anii jechuudha wayta lulluuqatan san isii tana garaan sunnaa rasuulaa irratti deemuun hedduu kiiloo qabdi waan biraa dubbachuu irra waan rasuuletti san dubbate dubbachuutu caalaa jechuudha du'aa'ii isarraa dhufte qara'utu caalaa jechuudha du'aa'ii nama baay'ee fakkeenyaaf du'aa'ima baay'ee keessaa du'aa'ii yeroo hedduu rasuulli kadhatuun kadhachuutu caala du'aa'ii yeroo baay'ee fakkeenyaaf kaana rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam yoo jedhame kaanantu waan yeroo baay'ee rasuulli ittiin fayyadamuun ittiin dubbataman du'aa'ii tana keessatti illee kaana rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam yaquulutu jira rasuulli ta'eettini jira ka jedhu du'aa'ii tana waytaa lulluuqatu jedhe kanaafuu du'aa'ii tana yeroo cufa ka qara'u tahee jechuudha du'aa'ii tana itti haa fayyadamnu barannee warri beeku kan beeyne barsiisee ka beeku itti dalagee kan beeyne barsiisaniitiniin akkasitti wal jala akka namni duuba argitaniitiniin ibaadaan tun isaa tolteetiniin guyyaa san jannata rabbii keessa numu akka milkaa'uutun jedhu walii godhu barbaachisaadha jechuun wanni namni waan khayrii takka walii dabarsuufi jahannamiin jalaa bahee jannatuma bareedaa san argata cufti namaatu iyyuu ka walii ka dabarsullee ka dhageeffatullee ka waan kana qarqaarsa godhee waan adda addaa mijjeesseetiniin da'awaa kana dhaabbateetiniin gargaarsa tahullee anummaan khayri matana rabbina milkeesseetiniin jannata san argadha waa miizaana irra naa ooltiidha cuftummaan deemee jannatuma waan irra barbaadu jechuudha kanaafu khayrii takka yoo barataniitiin jedhan obboleessa ofiitillee gahuudha walii dabarsuudha irra wal kakaasuudha jechuudha kaasatan baatiin ramadaana tana keessatti baatii namni khayrii walii himeetiin hin finne baatii namni khayrii irratti walii hin fanne baatii namni duuba argitee ka afaaniin danda'u afaaniin khayrii dabarsu ka afaaniin hin mijaa'uu dhabdee fi harkaan sadaqachuu danda'u harkaan kennatu jechuudha ka harkaan kennatiin sadadhabeetiin kara birootiin ka wal qarqaaranii jechuudha baatiin baatii keessatti namu waan danda'een khayrii carraaqatu jechuudha saniifu inshallah taala irra jabaachuun barbaachisaa jechuudha qabxiin itti aantu waan duuba argiteettiin maal irratti furaa jenne wanni wayta furan jedhan tana jenne du'aa'ii tana maal irratti furamme fakkeenyaaf yoo wanni hedduu wayta san qopheeffameetiin jedhe shorbaan qopheessanii saambusaa qopheessanii burtukaana qopheessanii paappayaa qopheessanii muuzii qopheessanii ruxaba qopheessanii timira qopheessanii bishaan qopheessanii yoo akkana wal bira qophaa'eettiin jedhe kam irratti keessaa furutu yoo sunnaadha ka keessa irra furuun barbaachisu jechuudha ka keessa irra furuun barbaachisu kanneen cufa keessa ruxaba irratti furuudha ruxaba asheeta timiraa irratti timirri kuni gogaa muun isaa nakli gogaan isaa timira jedhama asheen isaa ruxab isa kana irratti furuudha jechuudha maali dalilli kanarraa yoo ka jedhamu taate gocha rasuulaati yookiin dalagaa rasuulaati alayhi salaatu wassalaam وفي سنن أبي داود أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تجري يفطر كفر على رطبات الشيطان تمرا إرتي كفر تهيد قبل أن يصلي وصن صلاة اندرتي الشيطان تمرا كان رتي فر يبلوكتا فإن لم تكن ينتهي رطبات الشيطان تمرا ينتهي فعلى تمرات تمرا إرتي فراجد فإن لم تكن يتمر انتهين حصوات من ماء هن همرت همردن بشان الراته انتو بشان الراتك كوبايا انتيتي وانتو كنفرتت من اونيغا لك امسا كان رتفراجر كنافو يوان نغانا والكيس جراتت من جرم فلتمان رطبة جتشو اشيت تميرا كان يو رطبة كان نرغتين تمير رتفراني جتشودا يو تمير رتي نرغتين بشان رتفراني جتشودا وسواني كنين جرو نياتا برا رتي فرون دندينو جتشورا يو سنة رسولة تنجل ديمني عليه الصلاة والسلام يو إمول لبوتي نجل ديمني سان ديفني موذي رتي فروت ورقم وان كان چوفا ديفني تنيني بابا يرفور ورقم مالي فويو
أنيس قلبي نفيت جريتني نجرا فروقم يا إما أكسرنا رسولا إرد برسجل ديمنيت من تنجل ديمنا جنيه ولا لطاته كأم رسول الرفور كان رتو فروتويو برباچي سادا جچودا إن شاء الله تعالى كان رتي ديمو نور برباچي سادا يرو كان أجرين كن إرنو قدادا سوام إرنو قدادا سنة رسولا جل ديمون هدو بريدار سنة رسولا جل ديموني فعل تاتي جچان تاتي وما شوفانويو دلقا رسولي دلقا لالتاني جل ديمون دوغنغور رانا متي كيسيتي ادو دوغنغور راتي كاتنمني يووا رسولي هردو في دي من جرم دوغنغوري نمراتي كاتا جچودا أجري جنما بدتا إن شاء الله تعالى أكسر رتي بإذن الله تعالى ورّا وولي دبرسيتي فيدمور ربي واتاسسو ورّا وولي دبرسي ملكاهي قياسا غلطوانا ولي دبرسانيتي خيري تسانيتي حسنات ميزانا كيسني قلت نوجد ربيني قمر ربي واتاسسو رمضان كان رمضان خير ربي نسني أقولو رمضان كان رمضان أركض ربي نسني أقولو رمضان كان رمضان سيفة ربي نسني أقولو شوف كيستي سيفة جتشودا إيمان اللي كيست سيفة كالدنيا جرو الدنيا بريد اللي كيست ربي رزق إنما دبلو كما توفيتي نكغاري وجنجراتون كيست نما كين سيوكين ججيران كيست نما أرقمو كوان شوفا يو ربين كيست قدين كيست نما قرو ربي نسنا تاسسو رمضان دو برقتني تنيني jiru jireenya addunyaatti illee keessatti rizqii nama bal'atu rabbiin isin haa godhu insha Allah taala ali muhaadaraati asirratti isin gabaabsaa sa'aan salaata illee amma daqiiqaa xiqqootu duubaan gaheetti jira بإذن الله تعالى والروا ولد برسيت فيدمر ونعذره والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ كان ربي سن الراحة جالتون اللي ورا اتفايد مربي نواتاسسو وبلينتنا ورا قامات نهر ضفاترتن